Gammoojjii Arabaa gubbaarraa kaasee haga koriidarii qorra Mooskootti kutaalee waraanaa Waashingitan irraa kaasee haga onnee Teeraan raafametti callisni bu'eera garuu nagaaf miti innis callisa obomboleetti dura jirudha. Halkan waxabajjii 21 Ameerikaan baallee sibiila fi sibiila callisaa qabdu onnee iccitii Iraanii isa qulqulluu ta'e keessa gadi fageenya rukutte. Baankarsi lafa jalatti Fordow rukutte. Abduun Niikularaa Natanz tarsiimoon Isfahan hundi isaanii sagalee mataa waraanaa Ameerikaa jalatti raafamanii sararri diimaan qaxxaamurame lubbuu saba tokkoo gubatte seenaan abiddaan irra deebi'amee barreeffame. Amma immoo addunyaan ni eegdi jechaaf miti haasaaf miti garuu haloo ba'uuf ijji addunyaa hundi gara Teeraanitti garagale gara callisa gaaddiduu hoogganaa olaanaatti gara jeernaalota kaartaa aariidhaan cuubaman qabatanitti gara misaayila samii gammoojjii jalatti akka dhagaa awwaalaa dhaabbatanitti galaana diimaa fagootti immoo qabsaa'onni Houthii Yemen kadhannaa fi qophiidhaan harka isaanii ol kaasu dubbii himaan isaanii akkas jechuun dubbateera. Qophiirra jirra mallattoo Iraan eegaa jirra jedheera. Mallattoo waraana xurumbaa haloo ba'u. Gabaan boba'aa abiddaan gubachaa jira. Dippiloomaatonni balbala cufame duuba tuttuqu. Haalli qilleensa baha giddu galeessaa irra jiru duwwaa ta'eera. Akka waan samiin ofii isaatii waan itti aanee dhufu sodaatutti dhaabbanni mootummoota gamtoomanii nagaa kadhata. Garuu namni dhaggeeffatu hin jiru. Sababni isaas kana booda gaaf hin jiru Iraan deebii ni kenniti moo hin kennitu kan jedhu miti. Gaaf hin jiru deebisuun hagam ulfaataa akka ta'edha. Daandiin Hormuz cufamuu danda'a. Teelaaviif halkan tokkotti baduu qabdi. Buufanni Ameerikaa Iraaq fi Sooriyaa keessatti argamu awwaala impaayiraa ta'uu danda'a. Kun hafuura iyya dura jirudha. Bahii giddu galeessaa qawwee fe'ameedha. Amma immoo qawween Iraan harka jira. Addunyaan hafuura ishee qabattee ilaalaa jirti. Haga dhumaatti nu eega. Odeeffannoo guyyaa irraa bahan tokko lamaanis hin biraan geenya. Samiin Eeshiyaa dhiyaa irra jirdu kana iram waxabajjii 21 bara 2025 seenaan gara balaa ta'etti jijjiirame. Yeroo addunyaa rifachiise keessatti Ameerikaan iddoowwan niikularaa Iraan dhoksaa ta'an Fordow, Natanz fi Isfahan irratti misaayila baankar buusting dalga gadhiiste. Sa'aatii muraasa keessatti Iraan fi Israa'el misaayilaa fi dhiiga yeroo daldalan Ameerikaan ammoo sarara gonkumaa hin qaxxaamurte. Sagalee waraanaa gammoojjii fi gaarreen keessaa dhagahame. Kun wallabdee qofa miti. Kun obomboleetti addunyaa ol ka'aa jirudha. Dippiloomaasii liqimsuun dirree boba'aa qabsiisuun diinagdee cabsuu fi namoota miliyoonaan lakkaa'aman abidda keessa galchuuf sodaachisaa jira. Waraanni Iraan aariidhaan boba'aa jiru akeekkachiisa nama qabbaneessu kenne. Waajjirri muummee giddu galeessaa Iraan amma Ameerikaa rukutuu seera qabeessa ta'uusaa labseera. Dubbii himaan kun Ibrahim Zolfaaqir asaasan hin dubbanne afaan Ingiliffatiin boo'e. Obbo Tiraamp qumaara taphattu waraana kana jalqabuu dandeessu garuu nuti warra xumuru taana jechuun bookkise. Garuu rukuttaan kun Yuraaniyeemii caalaa abbaa biyyummaa ishee fi lubbuu jiraachuu ishee rukute. Teeraan doorsisa ifa hin taane osoo hin taane tarkaanfii fudhachuuf haloo ba'uuf dhaadatte. Misaayiloonni dhukaafamaniiru. Ittisni qilleensaa giddu gala Teeraan ibse. Teelaaviif keessatti namoonni nagaa gara gaaddisaatti yeroo baqatan saayiraniin iyyee gamoon caccabee dhiigni dhangalahe. Xiyyaaronni waraanaa yeroo boo'aa jiranii fi dirooniin samii irra yeroo balali'utti paarlaamaan Iraan karoora daandii Hormuz cufuuf dhaadate. Artarii boba'aa addunyaa harki 5 keessaa harki 1 irra yaa'u cufuuf qophaa'e raggaasiseera. Gatiin boba'aa dabaleera. Ogeeyyiin diinagdee ni rifatanii. Akkasumas waraanni USA guutuu Iraaq fi Sooriyaa keessatti akeekkachiisa isaa kaase gaaddidduu waraanaa bal'atee dheerate.
Garuu haloo ba'uun Iraan qofa hin hirmaachisum. Waxabajjii 23 sa'aatii jalqabam sochiin ansarallaa Yemaniifatti waraana kana seenem. Dubbii himaan isaanii dooniiwwan Ameerikaa galaana diimaa irraa akka fagaatan kallattiin akeekkachiisaniiru. Qophii irra jirra mallattoo Iraan eegaa jirra jedhaniiru. Gaaddidduu keessas Raashiyaa fi Chaayinaan ni mul'atu. Ministeerri dhimma alaa Raashiyaa Ameerikaan seera idil addunyaa fi waliigaltee meeshaa waraanaa ittisuu dhiisuu cabsite jechuun himataniiru. Israa'el bahaa giddu galeessaa keessatti humna niikuleeraa hidhatte qofaa taate hafte jechuun addunyaa yaadachiisanii. Iraan meeshaa niikuleeraa hin qabne boombiin irratti darbatama qoqqobbiin irra kaa'ama jechuun addunyaa yaadachiisanii. Gama biraatiin ammoo qaamni haqaa Iraan saffisaa sochee namoota Israa'eliif basaasan jedhanii himataman ajjeese. USA'n haleellaa erga raawwattee sa'aatii muraasa booda dhagahame. Iraan waraana guutuuf qophaa'aa jirti. Ministeerri dhimma alaa Abbaas Argaachii haga haloo ba'uun xumuramutti dippiloomaasiin akka hin jirre Mooskootti labsaniiru. Akkasumas raajiin Ayatollah Ali Khamenei ammallee qilleensarraa dhagahama. Ameerikaan waraana kana yoo hirmaatte miidhaan hin suphamne irra ga'a jedhamee ture. Addunyaanis kanuma eegaa jirti. Halkan kana addunyaan hafuura ishee qabattee ilaalti. Ameerikaa warraaqsa Islaamaa bara 1979 booda yeroo jalqabaaf kallattiin biyya Iraan irratti boombii darbattee jirti. Israa'el jajabinaan jijjiirama sirnaa barbaaddi. Iraan aartee obomboleettii abiddaa qopheessiti. Yemen qophooftee dhaabbachaa jirti. Gatiin boba'aa ni raafama. Iddoon qilleensaa guutameera. Akkasumas dhaabbanni mootummoota gamtoomanii caccabee fi humna hin qabne nagaa qofa kadhachuu danda'a. Lola boombii qofa miti loloof tulummaa aangoo abbaa biyyummaa fi lubbuun jiraachuuti. Qormaata fedhiiti impaayeraa fi diddaa gidduutti callisaa fi dhoo'insa gidduutti dippiloomaasii fi diigamsa gidduutti yoo of qabuun hin dhaabbanne seenaan yeroo dhiyootti boqonnaa haaraa barreessuu danda'a. Zayitaa abiddaa fi saboota kichuu cabsee biyyeetti dabala. Addunyaa filachuu qabdi marii yookiin bala sababa yookiin badiisa obomboleettiin jalqabeera. Akkasumas namni tokko kollee Iraan miti Israa'el miti Ameerikaa miti osoo hin tuqamin miliquu hin danda'u. Lakkoofsi duubatti deebi'uu jalqabeera. Ammas addunyaan qarqara seenaa irra dhaabbattee jirti. Cirricha balaa irratti hirkatte. Callisni Iraan irraa dhufu dadhabbina miti. Innis shallaggiidha. Innis sirrii ta'uu isaati. Yeroo billaan itti hin harkifamnedha. Ameerikaan dhukaasa ishee dhukaastee jirti. Israa'el karra ishee jeequmsaaf bantee jirti. Houthi Yemen akka siidaa mormii mormuudhaan bocamee dhaabbate jecha tokko qofa Teheraan irraa eeggachaa jira. Warri dhiyaa rifachuu fi sodaa irratti qumaara taphataniiru. Garuu warri bahaa aartii eeggachuu barate yeroo rukutummoo yaadatamuuf ni rukuta. Strait of Hormuz jilba cufameetti cufamuu danda'a. Samiin misaayilaan boo'uu danda'a. Galaanonni ibiddaan ka'uu danda'u. Mata duree hunda duuba waan gadi fagoo tokkotu jira. Sodaa haadha, iyya daa'ima, kadhannaa loltuu isa dhuma. Waa'ee aangoo qofa miti of tuulummaa haqam abbaa biyyummaa fi hafuurota waadaa kumaatamatu jira. Hooggantoonni addunyaa tarsiimoo fi ofirraa ittisuu dubbatu. Garuu lafti mataan ishee ni raafamti. Sababni isaa yeroo Iraan deebii kennituun boci naannichaa ni jijjiirama. Daangaan gubachuu mala. Gamtaan diigamuu mala. Fakkeessi to'annoo akka aarii dirree waraanaa irratti baduu danda'a. Seenaan yeroo qabatamaa keessatti barreeffamaa jira. Akkasumas yeroo ittaanu keessatti addunyaa yeroo kana akka jalqaba waraanatti osoo hin taane akka kufaatii nagaa ta'etti ni yaadatti. Lakkoofsi duubatti deebi'uu eegaleera.